Imboin umma. Wana ranya tu kabda sila. Charki tira tete. Zaini shaka te. Ilman ni kabda? Ilman nama jiranga sila mana. Ini sergaran tu. Kabuan ya. Kabuan lah. Yang ganti ni lakukan mana dia lah. Nama tu kulit tu. Sama semua kanatin silal lengi mati. Kalau suatu jiri pilih tak ada. Program kita kulit tak ada. Ini tiang kita Ini tadi lah online. Aran tawanya tu kopi fete. Wana ranya tu kabda sila. Kanang kopi mana angko. Ganu kopi fete. Allah. Yeroon kuni sa'a 12 fi gargaraa deeqaa 15 furaadhaaf deeqaa 10 Imboin umma. Umma imboin. Lala sana boda soji rawan teja. Mana silal. Sibili kita kena buat imboin. Ayah? Wata kamboin. Sib jeda imboin. Imboin umma. Imboin ni soal jalis. Manni kuni mana umma teenyaati umma mantala duniyaanaati mana kana keessatti keessa namni olaallo no manni umma teenya mana kana fakkaata la mana alaan keessaan alaa gartu yeroo amma bona kana kana fakkaata gannam moo jiraachuun hedduu tokko ulfaata manni umma teenya mana kana fakkaata carqii tiidhateeti kan jiraachuu jirti kana amma laazaan tulufnu zaafura afaaniiti ibiddaleen qabsiifan haala kanaan jirti hedduu rakkoo hammaataa fi rakkoo ulfaataa keessa jirti manni isilleen kana fakkaata ijaan illee ilaaluudhaan namatti ulfaata waan irra rafan illee hin qabdu qoraanii fi kushaashaa iddoon irra raftu tunamma michoo isiiti hedduu rakkoo keessa jirti nama isii gargaaru takkitti malee hin qabdu jireenya ulfaataa keessa jirti kanaaf gargaarsa keessa hin barbaaddi ummaan tun haa gargaarru nuti garee wal gargaarsa furtuuti yookiin furtuu charitable organization jedhamna.